Uffatee bobba'ee galuu taayitaatii yottaan kajeelu qananii quufa qochumaa hidhamaa du'aa saamamaa aanaan jibbamaa sammuun qomamaa muramuu mormaa yoomiin ayyamaa biyyaaf dhimma sabaaf hin falma. Qophee waan nama gaddisiisu keessaa yeroo namni isa quban qabne rabbiin malee namni isa quban qabne kophaatti argatanii Tigireen asii buutee Shawaaroobiit geessitee Shawaaroobiit nama jaarsa waggaa 78 mataa gaggaragalchitee tumtee ni duukaanaan hindiyyaati manaasaa dhayitee Shawaaroobiitii fe'attee dhufee mana gahee nama isaa akkamsiisu sin arganne duniyaan qabnu waan ittiin akkamsiifannu hin qabnu du'ee nu nama 5 taanedha inni awwaallanne. Awwaalchisa eessatti awwaalta? Kunoo qabrii jara kunoo warjii kanatti awwaalle Islam makabri jedhanii irraawlee ca'u barandaa kan irraawlee ca'u barandaa nama 5 taanedha inni awwaallanne maal jetta? Abdii qophee guddaa. Nama abdii qophee fakkaata. Eenyutti dhiyaatee awwaala silaa? Isin nama 5 mee eenyu turtan isin? Tokko anaa tokko Muhammad tokko ani in yaadadhu natti dukkanaa'eera. Nama 5 awwaala. Nama 5 awwaalanne irra oolle. Irra oolle qonnee nama 5 awwaalanne irra salaannee finne. Nama warjii tokko booddee dhufee nu gargaare. Ijoollee warri bakka qabrii sana keessaatis nu gargaarte waan kenninuuf hin qabnu. Jara saniif waan kenninuuf hin qabnu. Abdii qophee roorrifamee waan nama keessaan baane amma namni barreessitoota adda addaatiif bakka kennee sabba sooshaal miidiyaa waan adda addaatiif bakka kennaa miti abdii qopheetuun sammuun isaa dukkaana waanumati ati gaafatte asii kenna daqiiqaa takka keessa. Wanni ati walliftu adamaaruun wallise tokko jedhee anaannatee sabaaf laalatee abdii qopheeti qabtee cofti kan abdii qophee si galee ballisee babarreessee seenaa kan namni dhugaadhaa kamii san barreesse abdii qopheeti abdii qophee Idea kan nitaniif inni sin idea kan inaan lahza sirba Usmaayyoo guutuu abdii barreesse kan nama meeqa kan Qaasim Barroo isa barreesse Garanaan hin seeqaa galjalaan na gubaa amma masheekaati alollatteeti galagalaasaa ofumaaf ofii mala illimamee mooraan seenuu diinaan seenuu boolla mooraa sibiilaatii naachu qajeellaa eebbisaa jalaa kan qabe ana waan inni oginni geerarsa godhu sana kan jalaa qabu ana eebbisaa jalaa walumaan hojjeta waliin hojjeta namu wal gargaareetu moo waliin tumseetu moo hojjeta waan si dhibu muciyyoon eebbisaa jalaa dubartii taatee jalaa walirkaa diyaaloogii walirkaa fuudhanii hojjetan suni afaan Oromoo yoo gurra kee murra jedhan hin beektu isiin guraagee teessii jalaa qabu qofaa miti wallee adda addaati jira kan isiin kan dubartii taatee hojjettee dubartii bakka buutee kan dandeettii addaa qabdu. Akkamillee jibte? Muciyyoon sun taayilentii qabaachuu qabatu hin ta'in jibbaa uummata keenyaaf hin qabne. Namni akkanaa jira baay'ee. Jibbaa waan jedhamu rabbiin qalbii jaalachuu malee jibbaa waan afaan Oromoo ni barsiisu sana booda bara afaan Oromoo ni barsiifannaa irratti walii galleeyyuu. Muciyyoo sana iddee bakka eebbisaan hawwisoo wayii keessaa fidee dhufe. Muciyyoon kun dandeettii addaa qabdi namni akka kanatti moonaa hojjetu isii malee hin jiru jedhee afaan Oromoo dhaasii isii rakkifne wanni itti jaallachuu ittiin beektu sabni biraa kun dhaa hin danda'u dhaa jechuun miidhagina jechuu hin danda'u isiin immediately achumaan qophii goote kan afaan hin beekne wajjin wallifte.